kan sigaafadhu qabsoo amma dura deemsifne keessatti haala guutuutti qabsooytee waan dalagamu hunda waan dandeessu dalagee jirata. Saniin alatti qabsoo kana fuutanitti geessitanii uummata isaaniif hin malletti eegataniidhaan booda wanni hedduun uumame waan uumame san booda atis waan uumame hedduutu. Wanni kun amma wanni lafaa kaatee isaa kana eegamaniidhaafi baate booda dubbadhu yookaan immoo waan kana keessatti calliseetti ilaaluu barbaadee eegaletti booda amma lafaa kaatee tuma waan akkanaatti yoo kaatu gaafii biyya personaalii fudhatee wanni nan si gaafadhu amma gaafa amma kaatu kana tarsiimoo fi yaadni lafa kaahame tarsiimoo fi yaadni lafa kaahamee badii amma dura uumame sanitti akka itti deebine yookaan namoota uummata Oromootiif yookaan uummata saba kanaaf hin madaalan jettanii qabsoo keenya fudhatanii aangoo qabatan san itti deebitanii isaanii loluuf kaatan amma waan sanitti akka hin deebine maaltu tarsiimoo fi yaadni kaayamee kan nuti beenee itti hirmaachuu dandeenya. Wanni jiru sun ifaa akka nu ta'u barbaadnaa takkaffaa gaafii biyya sanii. Qabatama mootummaa kana wajjin jijjiirama fiduudhaaf yookaan immoo isin jijjiiruudhaaf haalli isin kaalkuleeshin isin gootanii socho'uu jirtan maaliif kana hubannee nutis isin wajjin hirmaachuu akka hin dandeenye yookaan akkuma amma duraa san taate jechuudha. Gaafii kana waliin kaaseef biyyoota akka ABO, mootummaa, faannoo, dargaggoota gaangestarii itti heddummaate. Fakkeenyaaf biyyi keenya 2016 dura waan jiruuf amma immoo daranuu waa hedduutu ibidda hedduutu qabatee jira waan ta'eef uummata kana wajjin kana hunda wajjin akkamiin fal'aansoo seenuuf qophoofteetti yookaan nuti isin mari'achuus dhufte waan jiru gaafii biyya. Kanumaa immoo yaada kiyya gaafa masaraa mootummaatti affeeramtee taanaan gahee nafa hojii affeeraa sadarkaa hafti galgala san wanni uumame sun shakkii biyyaan siima waldhabbii keessii fi kan mootummaadhaa የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን የኢትዮጵያ የበላይነት እንገነባለን ዋን ጆሰን ከይሰት ይሞ ይፈማ ኢሳን የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን ጃኒ ሲሃሶን አቲቦ ኦሮሞ ዱራኑ ሀቀቀባ እኩልነትን እንጂ የኦሮሞን የበላይነት ለመገንባት አይደለም የተንቀሳቀስ ነው። ወኒ ጀትሱን አንገም ዱጋዳ ጃ ገብቶ ኤኙ ማሜ Ayen Tokkoffaa bakka rafeensi baasee wal agarre lammaffaa immoo waa jechuu barbaadu na gabaabaa tokkoffaa tokko uummanni hanqina baadiyyaatiif toora kenna qaba. Laayini kanarratti akkuma namni marti argu hanqina baadiyyaatiif kanaafuu osoo yuutuubii isaa kana osoo dhigoonni jettu jechuudha hawaasarra naannoo sun deemaa jirtu kana otoo fakkalate uummanni kanaafuu isarratti illee otoo dhiyaatee jettee sila hanqinni baadiyyaata isaa sini wanta jedhafi tokko isa gaafi lammaffaa immoo qabsoon gaggeeffamaa jiru kun otoo hayyootaan deeggaramee jechuun hayyoonni keenya uumamee dhalillee isaan haa jedhamu fakkeenyaaf waggaa ja'an kana waan baay'ee jechaa turan miidiyaa adda addaa irratti gariin lolamaa san ilaalu otoo ammoo hayyootaan deeggamee gurmaahee bifa qonna ta'een sun deemamee jechuu barbaada rabbi isaa eegu walqinaa fi soomsuu akkana jechuudha. kana deebiitti kennameetu marsaa lammaffaa
Lima hawaasaatiin asii buleessi keekaa asii. Akkuma lafaa kudha torba san yaada kun sanii as waa'ee dhugees turre yoo walummaan jabduu dhufte malee hafuu hin danda'u. Waanuma beekamu yaada yoo yaada jirtu qofatti yoo yaada jirte waliin haasa'uu dandeenya. Maaliif akkana dagammaa yaada gaafa duraa namoota biraa erge. Rakkoo hawaasa gidduutti asitti uumame fayyadamu wanti tokko beekuu hogganmaa seena. Wanti hawaasaa hoggamuun biyya hoggamuurra ulfaata beekta. Kamijjaa gaafa biyya hoggantu waa lama harkaa qabda. Ulee sakkaa qabda, kan kooraan sakkaa qabda. Garii kan kooraan sossobda, kan irraa gadi bahee uleen addeema. Ulee jechuun tokko osoo hin ta'in seera qabdaa jechuudha. Hidhuu dandeessa, maal gochuu dandeessa, gibira waa hedduu. Namni hawaasa hoggamu keessattuu biyya kana keessatti mindaan qabu, waan isinii kennu qabu, gibira isin irraa kaa'u qabu, buusillee isinumaa fedhii keessaniin godhaa. Waan amma isin keessa hortan kana hawaasni asii kun haaraya. Hawaasni isin dura ture Yurooppii kan duraa Berliin jaalamina fakkaata. Ameerikaatti immoo Firoobii DC dhaqqabee tutaa. Rakkoolee amma isin jettan kana hawaasni hundi keessuma danda'u. Haga wal siileessee akka gaarii wal seenutti. Wan qabxiin takka keessattuu isin dargaggoonni hawaasni waliigalaa warra filattanii dura keessan kana to'achuun jala deemtanii gargaaruun barbaachisaadha. Garuu immoo isaan akkuma keessatti dalagaa qaban mindaan qabatanii dalagaa qaban ijoollee qaban kun nama lamatti ilaalamu qaba. Walitti gaafatamummaa hawaasaa qabdan yoo yeroo ummata tajaajiluudhaaf yeroo isin bakka kaa'uu dandeessanii jiraanne fakkeenya yoo dole xiqqoo qabaatan bakka yoo dalagaa haaraa nyaatan dirqama ba'uu barba hin dandeenye fudhatila. Yoo fudhattanis yoo isin ulfaate irraa kaaya. Tokko kana. Lammaffaa miseensonni hawaasaa immoo walii beekaa hogganoota keessanii beekaa yeroo kannaa gorsaa kumsaa gargaaraa. Yeroo itu wanti aku malu itu dia lah, kalau dia tu. Jadi itu kita ada sudah. Praktik itu Allah kan itu dia dalam pun. Kita galma kata ni, sebentar tu kopi seni dia pun wan masyarakat betul macam itu. Karena bergara, karena kau itu orang banyak kami ni sekarang orang karena kau dia. Okey kawan galma mana melihat kan? Kemana? Wan kali kau temu jualan tu. Mari ni. Galma थोड़ा सा निजाला नहीं dari बोरा निजाला नहीं dari नारे कर गजम की काना माल देना आया जर्गवान आर्थिकवा के इसको कसर लो या भी दान दे बिजी दे उनको galma kan करने ये वो तो कभी ना करा बने था अब वो तक कम बोले अब सुरी बोले तू ना अब सुरी बोले कारण सुरी का है jadi को कहा मत लगा नहीं उनको सुंगारी akan waktu telepon to hawas merasake itu hawasa namanya itu terlanjur namanya itu koga bicara rani karena dadasi itu berkarya di mana sini mereka Inggrisnya udah dadasi dia buat kita dulu namanya itu ini suatu apa kalau kita tak kita boleh tinggal boleh kan gimana ya bukan lagi masuk jam terlanjur tidak hawas tidak lalu mau habis dibuat berapa tuh desa kogan hawasnya menjejak jamnya Kanada dulu, Amerika dulu, sama Kanada dulu. Jerman kena tahu dulu. Apa mereka dulu itu macam ini terlalu tuan. Oh seman, mari, apa? Mereka tak ada kan? Jadi dia masuk. Kalau buat itu ni kalau 50 dapat tak ke? Rasa tu. Maka orang dia musad tu. Wall silai sana. Wall ni ada. Wall tiga hari wall sana. Ijarah wall ibe kan? Mari ni umat ini terlalu. इसलिए सिर्फ तू दो मिक्स करे तेरा गुम्मा कैसे गुजराती जी हाँ jadi apa timur Orangnya di timur Orangnya di timur Jogja apa
Gaafii tokko osoo itti dalagii dalagte. Qabsootti dalagte. Sababaas qabdi. Fakkeenyaaf qabsaa'onni keenya sochii akka kalootii sochii baadii booda gara Somaaliyaa deemanii qabsoo kan deemuudha. Gara Adan Yaman gara kan Elema fa'aa, Jaalaan fa'aa, Hussein Suraa fa'aa achitti falli guddaa godhan. Falli godhan maali? Maqaa Itoophiyaatti yoo sochoonee immoo maqaa Oromiyaatti yoo sochoonee wayyaadha. Sababa lamaan amala barsiisummaatiin qabaa hubattanii gaafii qabu wanni irraa kaasuu jira. Yeroo san maaltu ture? Maqaa Oromoo sochoonu maqaa Itoophiyaa sochoonu isaan qola qabu. Maqaa Oromoo yoo sochoone yeroo sanitti ollaan adda addaa fedhii adda addaa waan qabuuf diinagdee hedduummeessaa waan qabuuf warri maqaa Oromoo sochoonu rakkoo qabu warri tokko. Warri maqaa Itoophiyaa sochoonu rakkoo qabu maqaa Itoophiyaa iddoo akka sochoonu taane saba kan lammeessuu hin dandeessu. Kalmaa guddaatu adeem keessa godhame. Kalmaan finfinnee dhuftee baaruu Saamaa biratti marii guddaa irra godhame waggaa akeenya bilisummaa Oromoo sassura siqeessuu ture ta'uu gaafa barreeffatan kitaaba keessatti hidhatanii gaafii hiree murteeffannaa salphannee kana yoo waliin suphanii jechuudha. Wanti Oromiyaan Itoophiyaa waan adda bahu miti. Amma bakka amma jiru irratti sanii as baay'ee deemnee beeku deemu. Bakka amma jiru irraa maaltu gaariidha. An waan kan hin danda'amne hin garin jettee wanti nuti hin dandeenye hin jiru. Garii miti hin dandeenye. Waan dandeessee qofaaf waan gootu immoo fakkeenyaaf amma kana kaasee lamaan ta'uu hin danda'u. Hin danda'amu. Kana kaasee lamaan ta'uu kompiitara lamaan dha. Bishaan kana gannaqa jaarsa kanaan dhaabaa. Oromiyaa adda baasuu ni danda'a. Sangoota ni fayyadamna moo ni miidhamna? Uummanni kun nu bara alaabaa isaa taatu maqaa isaa taatu akka aasxaatti fayyadamna malees there are objectives akka reeffi quality of life namni keenya hiyyummaa barabaraa keessaa qabu hacuuccaa barabaraa keessaa qabu lola barabaraa keessaa qabu nu bara Itoophiyaa irratti nufichi illee Itoophiyaa haraam waan taateef takka waan nama jibiisu maqaa isiitiin waan dura godhamu dinneeti. Amma adda bahuun Oromoo hin fayyadneef nannaa. Hin fayyaduu jeetan maaliifi mana ijaarame diiguun keessattuu zamana kana keessatti hedduu ulfaata. Hanga keessatti xiqqaan jiraattu, hanga keessatti rakkoon jiraattu, wal danda'anii, wal sossobanii, wal shukumanii sirreessuudhaatu hundillee gaarii. Gama diinagdeetiinis itti yaadee itti beekne. Dhimma jaalalaa, dhimma danda'uutiin ilmaan kiyyaaf ilmaan keessaniif. Gama keenyaan amma 20 amma 100 Oromoofis ummata ollaa wajjiruufis kamtu gaarii jennee ulaalaan kamtu irra gaarii. Miidhaa mootummaa Itoophiyaa tasabaaf sablammoota miidhosoo ta'in tasabaaf sablammoota tajaajilu. Mootummaan Itoophiyaa kan saba tokko fi qabdee kaan achi qabdosoo ta'in kan saboota hunda haqa eegee fi walqixxummaaf wal kabajadhaan jiraachisu. Mootummaan Itoophiyaa kan nama saambosoo hin taane hagibira sirnaan guutee ummata tajaajila ummataa kana oolchitu. Sirna federaalaa hayiinsa saboota ummatoota itti kabajame ijaaruutu mateeriyaalii nu fayyada. Ni dandeenya immoo amma faa rakkoodha magaalaa amma faa rakkoodha. Kanaaf wanni nu wayyu sirna bulchiinsaa jijjiiraa adeemsa jijjiiraa haqa keenyaas eeggachaa haqa ormaatiis irraa eegaa deemutu irra gaariidha. Waa'ee uummata baalee kakaafte xiqqoo gurraa hin qabaa guutuun odeeffannoo qabu. Akkana fakkaatutti paartii eeguudhaaf wanni akkasii godhama.
Guyyaa dhimma gurguroo waa barreessee ture akkaataa seeraan dhaggeeffannaa kan sirriitti maaliif jarri ammaa kun bilchinnaan ture abbiyyuu godhu jirti. Mootummaan tokko nama dhuunfaas haa ta'u uummata tokko lafarraa karaa ittiin kaasuu danda'u jira. Seeraa jira. Eminent domain jedhama. Iddoon takka lafti sun tajaajila misooma walooti. Misooma bu'uuraati yoo ka barbaadamu taate. Fakkeenyaaf mana barnootaati. Hospitaala. Daandiidhaaf yoo ka barbaadamu taate nama dhuunfaas haa ta'u garee safara tokko kaasuu danda'a. Kun garuu adeemsa qaba. Fakkeenyaaf ka paarkii uummataa waan taateef biqiltuu achi keessa jiru yoo bala akkanaa jedhaman taate kaasuudhaaf seerri ni ayyama. Seerri garuu adeemsa qaba beektan. Tokko uummata wajjin mari'atanii amansiisuu barbaachisa. Tokko. Lammaffaa beenyaa hunda jennu ashilii sumurii nama kan kanaa miti. Qabeenyi, muyini, midhaan wanti achirra jiru hundi lakkaa'amee gabaa ammaatiin shallagamee boroo maal bu'aa buusuu danda'a jedhamus tilmaamamee beenyaan kennamu. Lammaffaa jarjarsa osoo hin taane yeroo kannanii fi uummanni sun kafa qaamate akka irraa hammatu gochuu barbaada. Sadaffaa lafaa fi tajaajila sanii madaalawaa haala qilleensaatii ni gara haala qilleensaa uummata sanii wal fakkaatu bakka buusuu fi barbaachisaa jechuudha. Duuchaa lubatti waa mormuunis hin ta'u. Paarkiin sun keenya. Paarkiin sun turuun Baaleef gaarii, Oromiyaaf gaarii, Itoophiyaan gaarii. Bineensii achi keessa jiru sun dhiifamuun gaarii. Ammoo uummanni achi jiru sunis jireenyi isaa naannoo sanirra haali abaaboo isaatirraa kaasee xakaa booddee abaaboo irraa kaasee achi ture. Mariifamuu, amansiifamuu, beenyaan madaalawaan kennamuu fi sanboota immoo lafti wal gitu. Fakkeenyaaf naannoo riiraa jettee fakkaata. Naannoo riiraa fuutee madda olaa buloo kontiinarri jiraachuu dandeenya. Kun rooba keessaa lafa badgaati. Madda olaa buloo lafa gammoojjiiti. Uummanni kun madaquu irratti sarara. So lafa madaalawaa kennuufi kan ammoo uummata qajeelfamaa gubbaaluu beekanii qajeelfamni rabbi irraa bu'e mangistii irraa bu'e mangistii rabbii miti. Mangistiin mootummaa maal goote waggaa waan tokko yaadde uummata gabbuute akkamumaan baasu kana waan dura teenye ati na kobatta ati deebinsii kenna uummanni kun dhaggeeffatu takkaalee eegara wal amansiisuu danda'u dha. Erga wal amansiifne booda haya beenyaa hoo akka hoogganaa biyyaatti anaan masii murteessuu qaba. Tokko seerri jiraachuu qaba. Lammaffaa manguddoo biyyaa ogeeyyota diinagdeedhaa waliin fidanii waliin mari'atanii wal amansiisanii bifa saniin deemamuu qaba. So odeeffannoo gahaa waan hin qabneef achii bulee bakka riira keessa bulee raafuu sanii nyaadde haala sanii dhuge is amazingly beautiful. Naannoon sun laal an akka kiyyatti amma osoo mootummaa ta'ee baddaa baala irratti qonnaa'uu isaa deemuu qaba. Nama ogeessa bishaanii tekinooloojii tokkoon dubbisaa ture yoo waan ajaa'ibaa ta'e gara dalloo kanarraa kaasi Harargee bahaa gama tokko kaasi naannoo Somaalee kaasi Somaaliyaa guututti bishaan lafa jalaa fi lafa gubbaa yaa'u ka gaalaa fi namni dhugu ka biqiltuu ittiin biqiltu hundi gaara baalee keessaa bahe. San hin beeku ture. Adatuma qonnaa fi dheedhii gaara baalee kan hammaataa deemu bishaan ammatiin gara nama miliyoona dhibba lama dhiyaatu si agarsiisu kan jiru gara miliyoona 80 eenyillee dhaan jala bakka sirrii yaadatu. Bishaan gaara isin keessaa dhufta kanarratti hirkataadha jechuudha. Baala gaara baalee kunuunsuun abbaa fedhaa kunuunsu. Baala gaara baalee kunuunsuun ummata riiraa qofa osoo ta'e achi hanga Somaaleetti nu gargaara ummata keenya jechuudha. Kana godhuudhaaf garuu
Ummata riiraa dhabamsiisanii ummata riiraatiis ummata sanii gad jirus bineensa achi keessa jirus kunuunsuudha barbaachisaa. Kaamni haasa'e